فنسا خبجمتو طيب دكتور تخيل لا من قدومي سينجز قلتنا لا قول لا قدومي سينجز قلتنا ولا وسامي فعلا شال جدي مسكين سيرتي يلا إيمان دفع إيمان خبجمتو دفع دكتور تخيلنا أنا خسرتي مان أنو ورمنا السلام عليكم عليكم السلام يا يا أنو سنة ايه أنو ايه سمعنا السلام عليكم السلام عليكم طيب مالي سنتو أين اسمامي اسمامي مالي أو كابي هاي برا كابي كمال مالتو كبرا عمل لي مجرم ما يصير قصص إن ما خو كل تتس مدنيا نزرت دنيا نزرت كانت لنا قد بدو هاي أبونا جيزين أنت لنا ما كابي هاي عندنا دنيا نزرت أما بكم الدنيا زلت كفن نتياسم دنيا نزرت بكم مشارو ini مشارو tak betul sih kesini bapak tuh sih Tidak awal ini. Fiti atihan jam aku tak tahu mah يا أبو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawutu ortodoxa reedii matu bakka nagaa fayyaa jira jettu sin jenna bakka jiraattu bakka nagaa taatanii arrallee walitti deebinee jirra. Akkuma viidiyoo jalqaba irratti argita kana. masharo ini masharo tak betul sih kesini bapak tuh sih Tidak awal ini. Fiti atihan jam aku tak tahu mah يا أبو Noi isaatu qabanii minaamin jaani duniyaa eessatti jaanii akkasii gaggaafatanii isii gaafata akka waan isiin duniyaa harka qabattee akkanatti harka qabattee akka waan isiin teessutti duniyaan eessatti jaanii isii gaafatan miskiina waan dhiibne duniyaan an harka jirtii qaadantanii mi'anuu miskiina maal gootanii fuutanii azabtanii maal gootanii isii biraan jirtu ana bireetti duniyaan ana bireetti naa torqaa qaba. Ana bira jirti hoota yoo dandeessan godaan jiru barbaadaati godaan jiru hoota fudhadhaa. Sana achitti ol utaaltanii gad utaaltanii dunyaatti barbaadan sana gaseen garuutu nama qabdanii akkasi cafayxanii maal gootanii maal jechuun sunis gaarii miti. Ani Rarraamneeti la bikka isaan jiran ammas mana qullaa nu geessanii mana namni hin jirre nu geessanii hin dhageenyu kabaruudhaa laal akira amma goda wala hunde isbaade waa'een isaanii namla isaan kun bari walitti waan akkana sana jirani namni deengatti waan akkana sana eegalee godoo hunda akkanatti yoomitti godoo shirri kun waa'ee amma dura dalagamu jiru yoo isin bakka ati jirtu dhabnee jirraa gartee kabajumaan duniyaa nu kennee yoo jettan rakkoon qabu naa qudhitanii ennaan rakkoon qabu isiniif kennaa garuu immoo urjii irraa hottee takka cabtuu haa arguu isinitti himee jiraanis anis isin biraa urjii fayyitu barbaada jechaadha isin biraa urjii fayyitu yoo naaf deebite akkasi barbaada san ta'uu baannaan duniyaa gartee kana maali wanni kasi aamu jiru jechuudha nama akkasi cafayxanii amma saartuu qabdan rakkoon qabu dukkana keessa deemaa dhuftanii qabdan aboo waraana ajaa'ibaati immoo leenjii ajaa'ibaa leenjii waa qabu numa qabdanii wayii warra waa qabu kana sila dhalaa malee dhiira akka xiyyaa kana qabuu hin dadhabdanii isin wanni isin qabuu dandeessa wanni isin cafaquu dandeessa wanni isin tubuu dandeessa dhaluma malee dhiira tumuu dandeessa dhiira waa takka godhuu dandeessa jechuudha. Dhiira tana egaa nu jiraami hin sodaatan na fakkaatti tanaaf qabuu dadhaban na fakkaatti. Dhiira qabuu hin dandeenya ta'e isaan qaban dhala ta'e isaan irratti ulmatan dhala ta'e isaan gartee tuman dhala ta'e isaan akka fedhaman shamara waan akka humna isaanii fakkaata waan isaan fakkaata egaa fakkeenyaaf silaa shamaraami silaa gosan dhala dhalumaatu gartee waan gaafata dhalumaatu gartee silaa seeraan waa gaafatee maal godhu malee dhiiraa miti dhalaan humna dhiiraan qabdu. Humna ittiin dhiirti dho'itu sanis hin qabdu. Sigalee dhalaan dhalumarraa bareeda dhalumaatirraa fakkaata malee dhiiraa miti. Kanaafuu isin warroonni gartee dhaluma sanuu hanqattanii akkasitti jala shurru jetan kana dhimmootu isinitti himee jira.
mee daawwattoonnis arrabaa fi kanaan akkasitti maal na gochuun duratti viidiyoo sana ilaalame viidiyoo sana ilaalee walitti deebinaa. Ismami. Ismami. Maali maali yoo. Kabi. Hai, borro kamu kamal. Maaltu maali. Kabira. ammallee mujrimummaa isii qosos. Ini mah kok kulat itu sih. Me dunia nezert. Dunia nezert. Kana jechuudha. Haala kanaan jechuudha isaanii barbaadanii qabanii eeguma qabaniifu suutumatti gatti haanii yoo kabajaadhaan akkasitti maaliif batte maaliif akkas taate jedhanii gaafatan rakkoon kun. Egaa waan rakkoo qabu jechaadha. Kanaaf amma isaan sunis irraa hafteeti wanni gartee hin taane wanni dhalaan hin malle wanni dhalarraa hin eegamne wanni dhiirti dhalarratti hojjechuun hin malle irratti dalaganii jechuu isaan kuni. Akka kanatti immoo gaarii miti akka kanatti yoo gartee lola itti seenuu taate malee isin barbaachisu waan ta'eef waan kana xiqqeeffadhaa isin jechuu barbaadeeti. Ana immoo godina jiru duniyaan na bira jirti isin ijee jira yoo dandeessan bakka nan jiru godina jiru hootaati fudhadhaa. Aan bakki nan jiru dachii fi samii jechuudha. Sinitti mee jira viidiyoo durarratti illee gaafa magaalaa kana guutuu sagantaatanii fixanii sanboota argachuu dandeessan. Dhiira na argannaanu maashaallah dhiira yeroo san dhiira jaamtan malee amma dhalaa qabuu fi dhalaa qabdanii ooltanii amma saartuu qabne gartee duniyaa ni baasna duniyaan bakka jirtu ni baati yeroo saartuu qabamte waan akkasii yaatin jechuudha. No kanaa miti. Akka keessanii kanatti akkaanan gartee anis duniyaa kanaan godhe jee viidiyoodhaan maree ol baasu feetan. Wanni amma si garaa isin gubu jiru hanga ammaatitti isiniif ol baasu dhabu kiyya kanaami. Rakkoon qabu isiniif ol baasa isiniif maree ol baasa yaadina. Isiniif gannaa barbaadan. Maaliif ani obboleettii dhalaatiin qaba nan kabaja shamarran kabaja hin jaalladha waan ta'eef miidhuun barbaadu akka keessanitti miidhuus hin jaalladha jechuudha. Isin waan barbaadan godhaa rakkoon qabu. Maaliif namni kuni walirraa wanni yaada waan ta'eef horii fi nama wanni adda baasu yaada waan ta'eef isinii fi horiin akkuma tokko jechuudha amma akkasumatti ilaala jechuudha. Isinii galee ani amma waan yaaduuf hin miidhu hin cafaku hin nagaan nyaachisee obaasee kabajee hotti dagarraa cabsu. Isinii galee isin amma hojii akkasitti dhoowwatanii maal gootanii dhiiga irraa buustan ani akkas gootan jee duniyaa nama akkasitti gartee miidhee maal godhu miti jecha tola jechuudha. Tola ooltummaan ani waan uumamaa qabu waan ta'eef isin waan isin guyyaa keessaan hafittanii miti jechuudha. Yeroo duraa isiniif aaree anis akkasitti lolee maaree utaalee maal jee yeroo isiniif rakkoon qabu. Maaliif bubbula keessa namni waa bara ateemsa keessa dubbii fi ijjennoos adda baafataa deema waan ta'eef sanii fi anis kan adda baafachaa akkasitti dhufee jechuudha. Amma gaasinan utaaltanii as utaaltanii taqabdanii fittanis urjiidha. Deemtanii taqabdanii fittanis isaan kun dhiira mul'ata. Dhala. Angaruu akkasii isaanummaa kun dhiiraaf dhalaa ta'utti addaan isinii ba'aa jira hin jaamar. Dhiira moo dhalaa ta'utti addaan isinii ba'aa jira. Isaan kun dhalaadha bar. Haqabee fide kun ammoo dhiira dhalaa miti. Haqabee fide kun dhiira dhalaa miti. Amma daawwattoonni keenyas amma kana waccal jettanii sun har'a osoo hin ta'in warroonni amma saartu qabee mana gacha kun dhiira mul'ata. Asina na warreessa. Isa gubbaan dhiira keessa isaa akka shamaraati jechuudha. Uummata akkasiisanii bara. Uummata akkanaa kanaa ta'u maanaan dorgomuudhaaf amma odutaalee gatu taala. Yoo daddabdan hootu karaa nagayaatiin akkanaa urjii duniyaa nuu kan obboleessu akkas jaatiin na gaafadhaan. Wanni ol daaltanii miskiina qabdanii miskiina shaararraa qabdanii bakka na jirtu hin beektu ijoolleen. Miskiina shaararraa qabdanii na jabina. Wanni godhina. Miyyoon ijoolleen bakka na jirtu hin beektu bakka na jirtu hin beekan duniyaa isaan harkaa fuudhee achi booda dhabamatanii bakka na jirtu dachiif samii walakkaadha. Dachiif samii walakkaa yoo dhufuu dandeessan hoo taate achi fudhadhaa isin jee jira. Wanni miskiina shaararraa qabdanii ajjabdanii maal gootaniif hin jiru jechuudha. Waay akkanumatti namni akkanumatti qabamee isiniif isinis bara ana miidhuu mala bara waan feetan gochuu dandeessani. Akkam jeete isin tasbaa? Wanni akkas jaamu ture. Viidiyoolee duniyaa irraa malee viidiyoo tanagaa kabajaa qabdu. Sanuu malee ol baasa malee sanuu daawwattoonni kiyyan irraa geebbu. Sanii achitti akka isin feetan san amma akka isin yaattanitti egaa duniyaan miidhamte duniyaan akkana gartee qomoo nyaatutti hin jirtu. Tumamaa jirti gartee viidiyoo irraa maraa jirre malee waan akkasii yaadaa jirtanii no I don't care. Waan akkasii miti.
waan gaarii yaada yeroo yaadanis hooma gaarii yaadaan isin jedha kanaafu yoo tolaan deemtan tola walitti oolla lolaan deemnaan inumayyoo an ammaa miti daran itti cimsee viidiyoo maruun isaa jechuudha akka isin bakka nan jiru illee nayyaafichuu dandeenya fuula kiyyalleen akka isin jalaa bituuf viidiyoo maruun isaa kana yoo tolaan deemuu baatan jechuu kana booda saartuu qabne minaamani garuu dhumarratti wanta isin dhaabu saartuu qabaa waan fiisin godha an duniyaa yoo fedhe isiniif hin galakkisa yoo fedhe immoo ni nawwaala san mirga kayya maaliif yoo dandeessan immoo dhuftanii humnaa fudhattan osoo isin duniyaadhaa wixxifattanii garuu saartuu qabne jettanii osoo isin wixxifattanii yoo nan urjii achi dhufee guyyaa aaraa fuudhee achiin hin baane ani reedii miti ni argitan yeroo san isinii galee reediin maal naan jee jaa inoo viidiyoon tutana asuma jala argatte jechuu qaabsanillee isinii galee qabdanii achiiftanii cafatanii tumtanii maal gootanii ansanirraa dhimma qabu dhimminaan irraa qabu tumiinsa isin urjii akkasitti tumtusantu dhiiga isin irraa buuftusantu hanga irraasitti namiidhu jira jechuudha. Dhiiga sareetii miti dhiigni isin akkasitti ilmoo namaarraa kan liixu sun dhiiga sareetii miti dhiiga namaati waan ta'eef kanaan isin iddaamaan. Duniyaa yoo fedhe isin galakkisu yoo fedhe isin galakkisu duniyaa ni baasnaa maal koonaa ara wara zaayidii maali isin maali isin uummata akkami. Hanga agartee viidiyoo biraatti walitti deemnu turtii gaarii isiniif haa ta'u isin jedha. Ciao.